Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo torba ajaja mana murtii malee hoggootaaf mootummaa Itoophiyaatiin mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu jaarmiyaa mirga namummaa Human Rights Watch himee jira. Dhaabbatichi ibsaarra baaseen qondaaltonni siyaasaa kunneen ajaja mana murtii malee karaa faallaa seeraa fi heera idil addunyaa ta'een yeroo dheeraaf hidhamanii miidhamaa jiraachuu himee jira. Yakki dhiibbaa sarbamiinsa mirga namummaa kunis kallattiidhaan poolisoota Oromiyaa fi qondaalota naannichaatiin raawwatamu ka dubbattu ittaantuun Afrikaa ka Human Rights Watch Latisha Baider yakki qondaalota kanneen irratti raawwatamaa jiru kun agarsiiftuu kufaatii haqaa biyyattii waan ta'eef jijjiiramuu qabaa jechuun hubachiiftee jirti. Jilli pireezidantii gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dooktara kabajaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaatiin hoogganamu Ameerikaa kutaa bulchiinsa Siyaatilitti maluudhaan hawaasa musliimaa waliin wal arge. Jilli Sheekh Haji Ibrahimin durfamu pireezidantii gumii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Amaanii fi Ustaaz Injiinar Badruu Huseen akkasumas hayyoota amantaa kabiroo of keessaa qaba. Jilli kun yeroo Siyaatil ga'etti hayyooti amantaa manguddoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa simannaa ho'aa godhaniifi jiru. Kaayyoon simannaa isaanii hawaasa musliimaa Itoophiyaatiin wal arguun dhimmoota waloo biyyaa fi uummataa irratti mari'achuuf akka ta'e qindeessitoota sagantaa kanaa himan. Kana malees hooggantoonni musliimaa dhiyoo hawaasa musliimaan filaman kunneen hoogganoota hawaasa musliimaa akka dhugaa ta'uu isaanii beekamtii kennuuf akka ta'e namoonni OMN dubbisee himanii jiran. Sheekh Haji Ibrahim Tufaa guyyoota muraasa dura Yuunivarsiitii Islaamaa Ameerikaa kutaa Minisootaatti argamuu fi Yuunivarsiitii Arsiirraa dooktireetiin kabajaa kennamuufi ni yaadatama. Mootummaan waraana bobbaasee uummata nagaa hiraarsaa jira jechuun jiraattonni magaalaa Adaabbaa ganda Huntee Aloolaa himan. Caasaan gandaa 3-7 dura gandicharraa hidhattoota hin beekamneen ajjeefamuu hordofe waraanni mootummaa haga guyyaa kanaa gandicha goolaa akka jiru jiraattonni kunneen himanii jiran. Namoota nagaa hidhanii gidirsuu halkan manarra deemanii reebuu waraanaan uummata doorsisuu fa'i uummata gandichaa irratti raawwataa jira. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo qallabdu dawoo taatanii fi jirtu hariiroo waliin qabdu ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran fidaa jechuun akka isaan rakkisaa jiran jiraattonni ganda kanaa himanii jiru. Feestivaalli ispoortii waggaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaa Osfaanaan qophaa'u bara 2023 Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC'tti haala ho'aan eegalamee jira. Feestivaala kana ilaalchisuun Ameerikaa kutaa Meerilaand Montgomery County adoolessa 22 haga adoolessa 29 bara 2023 torbee Oromoo Week jedhamee moggaafamee jira. Washington DC fi naannoo Itoophiyaatiin wal qabatee murtiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay fudhattee naannolee biroo fakkeenya akka ta'u ibsame. Bataskaanattiin episkooposota 10 torbee darbee filatte keessaa 6 muudama kennitee jirti. Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudamicha dhaabsisuuf yaaltus hin milkoofne. Gaabiraati wal dhibdeen Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi biyya laba Oromiyaa waliin qabu jabaatee dhufee jira. Sinodoosiin Itoophiyaa Paappaasota torba muudee mootummaa wajjin ta'uudhaan Oromiyaatti bobbaasuuf yaalii taasisaa jiru. Amantoonni fi kutaaleen lallabaa naannoo Oromiyaa cimsanii mormaa jiru. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo fi naannoo ishee murtoo Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kaayisimanne ta'uu beeksisan. Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaapphaasotaa torban darbee raawwateen abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin gaaffii uummataa akka deebisaniif muudamanii turan beekamtii dhoowwachuun namoota ofiif fedhu muudee kutaalee lallaba Oromiyaatti ramaduu beeksisee ture. Namoota Sinodoosichi muude keessaa Abuuna Daani'el namni jedhaman kutaa lallaba Wallagga Lixaaf ramadamuu beeksise Sinodoosichi. Haa ta'u malee hordoftoonni fi gaggeessitooti amantichaa godina Wallagga Lixaa Abuuna Daani'eliin hin simannu kan nuti barbaannu Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaatiin kutaa lallaba keenyaaf kan muudaman Abbaa Gabri'eel qofadhaa jechaa jiru. Muudamni Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa torban darbee raawwatee fudhatama hin qabu ni balaaleffannaa kan jedhan amantooti magaalaa Najjoo adeemsa faallaa fedhii uummataa Sinodoosichi tarkaanfachiisaa jiru qolachuuf aarsaa barbaachisuu kaffallee qabsoo eegalle itti fufnaa jedhan. Lixa Tigraay ka humnoonni Amaaraa waraana Tigraay booda qabatanitti qoqophiin waraanaa godhamaa jiraachuu gabaafamaa jira. Qabiyyeen lafaa madda Atakaaroo naannolee Tigraay fi Amaara taatetuun ammas madda waraana kabiraa akka hin taane sodaatamaa jira. Akkaataa waliigaltee araaraa Piriitooriyaatiin lafa waraanaan dura ka Tigraay turte tana Tigraayiif akka deebitu waliigalamus humnoonni Amaaraa lafa lixa Tigraay tanaa fi kibba Tigraay humnaan akkuma weeraranitti jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed walgahii paarlaamaa dabre irratti dhimma lafa wal dhibdee naannolee lamaanii kana yoo kaasan referendamii ummataatiin akka furmaata argatu akeekanii turan. Humnoonni siyaasaa Amaaraa garuu referendamis akka hin feene himu. Tibban ammoo humnoonni Amaaraa lixa Tigraayitti hidhattoota milishaa haaraalee